Artistiin Caalaa Bultumee gara sirbaatti deebi'e. Ashamaan harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenyaa har'aa odeeffannoo waa'ee artistii Caalaa Bultumee sirbatti dhiyaachuusaa fi akkasumas illee artistiin kun gara faarsaatti akka deebi'ee ture deebi'ee immoo sirbatti deebi'ee moo wanti kun dhugaadha moo soba kan jedhu viidiyoo kana keessatti isinii qabadee dhufeera jechuudha. Egaan amma xumuraatti na wajjin turaa. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun akkasumas illee odeeffannoon akkasii akka isin hin darbinee fi chaanaalii keenya immoo sabiskiraayib laayikii fi akkasumas gaafa sabiskiraayib gotan tarnoon nootifikeeshin gochuun dagatinaa isiniin jecha gara odeeffannoo har'a qabadheetti immoo isin haa dabarsu. Egaan egaa daawwattoota keenya akkuma tibbana kanaa sooshaal miidiyaa irratti argaa turtanii artistii Caalaa Bultumee wallee faarsaa haaraa ta'e tokkoon gara uummataatti dhufaa jira jedhamaa ture jechuudha. Wallichillee amma ammaatti kan hin gadhiifamin jirudha jechuudha daawwattoota keenya. Kan irratti dabalatee immoo artistiin Caalaa Bultumee kanaan dura sirba warra wallee dhiisee waldaa araaraatti dhaqee amanee amantii kiristaanaa fudhachuullee danda'eera jechuudha daawwattoota keenya. Egaa artistiin kun amantii kiristaanaa ta'ee utuma jiru sirba irratti immoo hirmaachaa jira kan jedhamu odeeffannoon gidduu kana baatee keessumaayyuu sirba artistii Bohaaraa Birhaanuu dhiyeenya kana ba'een diraamuu kan jedhu irratti illee kiyoorii ta'ee akka wanti ta'e namoonni hedduun dubbachaa turan jechuudha. Egaa wanti kun hammam dhugaadha akkamittiin immoo adda baafachuu dandeenya kan jedhuufi namoonni illee waa'ee kanarratti maal jechaa akka jiran illee isinii qabadee dhufeera jechuudha. Egaan gara odeeffannoo irratti ce'u. Egaan akkuma beekamu artistiin Caalaa Bultumee gara faarsaatti erga dhufe keessumaayyuu faarsaa dhiyeenya kana baasaa jira jedhamaa ture jechuudha. Dhiyeenya kana immoo akkuma carraatii wanti xinnoo ishee adda baatee turte innis sirba artistii jaalatamaa kan ta'e uummata Oromoo keessatti akkamillee jaalatamummaa qabu artistii Bohaaraa Birhaanuu sirba isaa dhiyeenya kana ba'ee diraamuu kan jedhu irratti guyyaa 2 yookaan 3 dura kan gadhiifame irratti kiyoorii ta'ee artistiin Caalaa Bultumee sirba sana tajaajilee jira jechuudha. Egaa kun immoo erganni kiristaana ta'ee ergasii booddee faarsaatuma baasu sirba irratti hirmaachuun maal jedhaa kan jedhu irratti illee uummanni karaa Facebook illee yaada isaanii kakaasanii jiru jechuudha. Keessumaayyuu akkasirratti argaa jirtan irratti artistii Caalaa Bultumee kan nama ammayyuu sirbatti deebi'adhamee shakkamaa jira jechuudha. Kun immoo akkamittiin adda baafattu yoo jettan sirba artistii Bohaaraa Birhaanuu jedhatanii sirban dheengadda bakka kan entertainmentii irratti gadhiise irratti hidhatanii achumaan viiyuullee gochaa fi akkasumas illee yoo hidhatanii description box isaa keessa ilaaltanii jechuudha. Akkasuma asirratti argaa jirtan kiyoor kan jedhu sun Caalaa Bultumee akka ta'e jechuudha daawwattoota keenya. Egaa artistii faarfataa tokko faarsaa keessatti hirmaachaa akkuma kanallee sirba keessatti hirmaachaan waan hin danda'amne waan ta'eef ammoo Caalaa Bultumee yaada sirba baasuu keessatti sammuu keessaa kan qabu jedhullee uummanni kaasaa ture jechuudha karaa feesbuukii. Keessumaayyuu namoonni garaagaraallee yaada garaagaraa walitti fidan artistii kana qeeqaa jiru jechuudha. Egaa dhiyeenya kanatti immoo artistiin kun yaada itti laachuu danda'a wanta kanatti maaf akkas godhee maaf immoo akkas gochaa jira artistiin kun faarsaatti deebi'eera miti erga faarsaatti deebi'ee maaf immoo gara sirbaatti deebi'uu barbaade kan jedhullee innis illee yaada laachuun isaan oolu. Kanaafiyyuu wantoota garaagaraa yoo yaada garaagaraa illee nuyis abdeetiin gochuun dadhabnu jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu chaanaalii keenya kana immoo sabiskiraayib godhaa. Wanta kana immoo yoo xan ilaaluu barbaadan illee dhaqaa ilaalaa mee akkamitti yaaddumoo yaada keessan kana immoo artistii faarfataa tokkorraa faarsaa amantii kiristaanaa ta'e faarsaa baasaa gaafa dhaqee sirba irratti immoo kiyoorii sirbaa ta'e sirba tokko keessatti immoo gahee taphatu sirba sana sirbee waliin caalaa jechuudha daawwattoota keenya. Mee yaada keessan immoo koomentii jalatti barreessuun dagatina. Hundumti keessanuu yaada qabdan illee akkasumas illee artistii kanarratti ta'e yaada qabdan illee kakaasneen jedha. Kan daawwattoota keenya artistiin Caalaa Bultumee immoo yaada isaa yoo irratti laate anis isinii qabadeen dhufa jechuudha. Egaan odeeffannoon yaada qaban immoo kana ture amma dhuma qophii keenyaatti waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jechaa odeeffannoo kan biraa amma walitti deematti gama kiyyaan nagaatti.